السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن ردفتوني channel إبا مسلم. عربنا تهالا برباجسات يتكون سنيف قبل رفع سنيس مالي ونجتن برنامج تاني عرّا ورا يوتيوب قبو في ورا يوتيوب قبضن أكملت فيديو تكوجي دليدن فيديو سن بيسا فيديو سن يوجدتو دندي سني وان جامو كان راين سنجرسي ورباده بيسا فيديو سن يكون أما فكرنا فيديو كان رتوسو ينتقون درتي بيسا درجة نمني فيديو كان رتوقوداف بيسا كان دبسوتنا فيديو كان رتي تقيل على يو فيديو كن قيسات بالوته تقيل على بيسا كان يكون مرتس على أكمل channel قيسان بدفع فيديو جزء أركي تقيل رسينو دندوف بيسا كان هاتنا كرا channel قيساني فيديو دندا بيسا كان يونا جنة channel قيسان إننا لفاخون دندوه چورا فيديو تكوجي وجتنا كانت بيسا ساو جتني بيسا فيديو سني فيدني أكنت دورا رجل جتني نمني أكا دور مرة تسو فيديو رت هندوكين بيسا فيديو كنا دبسه فيديو كنا رت توقي چورا بيسا چون كإدماء سنو أگر تنكنا كنو كنا چورا راه كنا راين سنجر سوبر بعده وري channel كنيا فاري تاتن subscribe goda ملتو أولي ترى ركاد نسنجا ملتو أولي ترى ركاد نسنجا ورين ججبستني جرتن بلاتوما ورين مالين ججبستين channel لكم channel بيكون ساتي جلسيناتي وايد جلجرا فيديو دو توس جلجرا رابر دان نسنجا برنامج كنيا كنا راهون بربالك سالا برنامج كيو ديراتله هنگدوما فيديو تي ناول انترا نسنجا فوتو عجائبة دلقيتي نمي سنجرسا أبي تكو بيچاران أبين كون داتا عمليلا دلقا فيديو كون فيديو عجائباتي هنگدوما برنو تقناتي ناول انترا تين كونو يساقنا durarratti kana dura wanti godhuu qabdan viidiyoo daleeydan san irratti barreeffama viidiyoo san fakkaatu mata duree viidiyoo san fakkaatuun barreeffama san dura qopheeffatanii eega barreeffama qopheeffatan booda appii kanallee bakka irraa harkattan Play Store keessan keessa galtanii tuma nootii asirratti Pixel Love jettanii barreessanii jechuudha. Kun appiin isaa kana ani amma gabbuufadheetiin jira warri gadi hin buufatin Pixel Love jettanii Play Store irraa gabbuufachuu dandeessan. Appiin kun daataa malee dalagaa appiin kun daataa malee dalagaa memmaa seenoon appii kana keessa izee appii gabbuufatan booda irratti tuqattan izee akkanatti isinii fidee booda bakkuma tuqaa sadii tan irra tuqattanii jechuudha. Izee tuqattan booda saayizii qajoo kana filattanii jechuudha. Saayizii YouTube irratti deeffachuudhaaf. Izee kanatti isinii fidee booda ammallee bakka wanti xiqqoon mul'atu tanarratti tuqattanii jechuudha. Izee asirratti tuqattan booda YouTube thumbnail qajoon jira. Achirratti tuqattanii jechuudha. Eegas booda OK'n tun asuma jirti. OK tanarratti tuqattanii jechuudha. Eegenne kanatti isinii fidee booda ammallee asitti tuqattanii jechuudha. Kunooti ni agartan jeeti yaada asirratti tuqattanii jechuudha. Maal garuudhaaf karaa isaa filannaa jechuudha. Karaa kajoo kun as jira ni filattanii jechuudha. Irratti tuqattanii karaa rafeetan filachuu dandeessanii jechuudha. Kunooti laala kan inni tuqu jiru hunda kunooti karaa barbaadan filattanii jechuudha. Jalaa kanarratti yoo gaddabartan karaa Roma izee suftanii karaa isinii ta'u anamma tokko haa filadhu kanatti irratti haa tuqadhu. Eegas booda bakkuma inni nu isinii fidee jira nin taayitil jee bakkuma qalamaa kanarratti ni tuqattanii jechuudha. Izee irratti tuqattan booda ammallee asuma jira qalamni qalaumarratti tuqattanii jechuudha. Izee qalamarratti tuqattan booda bakka kana raayitaniiti akkana qabdanii barreeffama duraan qopheeffatan san fiddanii asirratti barreeffatanii jechuudha. Barreeffama duraan qopheeffatan san gizee asirratti barreeffatan booda kunooti qubee gurguddaa godhuu barbaaddanis bakkuma kanarratti tuqattanii jechuudha. Qubee gurguddaa godhuun amma OK hin jaa jechuudha. Maal jaa barreeffamni kiyya kun akkaataa suuraa viidiyoo YouTube irra keenyu itti hojjennu jaa itti hojjetan jaa amma as akkana qabattaniiti akkana as harkifattanii jechuudha. Saayizii isaa ruufachuudhaaf rooti ammallee asumatti harkifattan izeenna kanatti tole booda
asirra dhuftaniiti saayizii qajoo filattanii jechuudha. Gizee qubee yaa kanarra dhuftan booda nootii as jira. Nootii saayiz qajoo kun as jira jechuudha. Saayizii kanarra to'attanii jechuudha. Nootii akkana godhuu dandeessan. Booda godhee akkanaa godhu. Akkanaa godhu. Qeessuun danda'a laa. Ittisuun danda'a jechuudha. Gizee saayizii kana bakka isiniif taatu irra godhattan raayitiin kun asuma jirti. Raayitii irra to'attanii jechuudha. Eegasii amma suuraa takka tawaayee kanaa ibsitu fudhadheetiin dhufa. Suuraa itti hidhachuudhaaf bakkuma ida'uu jirtu sanarratti eegsitan irratti to'attanii jechuudha. Gizee eegsitan irratti to'attan room gaalaarii qajoo asumarra jira jechuudha. To'attanii jechuudha. Suuraa itti hidhachuu feetan viidiyoo san dalaguudhaaf tampeeralii san dalaguudhaaf kunootii gaalaarii keessan keessan ni galtanii jechuudha. Anamma suuraa takka afladhu tawaayee waan inni amma dalagu jiru kana ibsitu akkanattiin fidaddaa jechuudha. Suuraa kana irraayis muruun dandeessanii jechuudha. Kanaa godhu raayitiin godhee eegas booda kanas kana duraasiifattaniiti suuraa kana saayizii kana godhattanii jechuudha. Gizee xiqqeessuu fi guddisuu feetan bakkuma tana qabattan. Kana gootanii jechuudha. Xiqqeessuu dandeenyaaf kunoo kana guddisuu barbaadan akkanaa jechuudha. Amma saayizii hangaan dalagu jiru kana irratti haa tolfadhu. Kunooti akkanatti haa galfadhu jechuudha. Amma barreeffama kiyya irratti haa tolfadhu. Barreeffama kiyya yoon xiqqeessuu fadhees kunooti akkanaan godhuu danda'a jechuudha. Kunooti amma likkiin arfee jira. Karaa barreeffamaa nama barreessee kana haa filadhu. Karaa qajoo ni jira kunooti. Karaa as jira jechuudha. Karaa kana irratti tuqadha. Feetan godhachuu dandeessanii jechuudha kunooti. Kunooti diimaa haa ta'u kunooti adii haa ta'u hararra isinitti tolle filattanii jechuudha. Amma gurraachaa godhadhu. Ammas waan ajaa'iba isinitti ta'u abbii kanarraa waan nama ajaa'ibsu hanga kana bichaa dhuftanii hararra gurraacha godhattanii kana gurraachaa godhu eegas booda jaqqabattanii akkanatti irraa sooftanii bakka viidiyoo yuutuubii jettu tana adiin godhachuu danda'a. Gabbuutanii ammas kana diimaa godhachuu dandeessaa jechuudha. Kararra sadii afur wal keessa raayitanii godhuu dandeessan. Kan amma isiyyoo kanatti isinitti godhanii godhatan kan amma kararuma tokko haa filadhu. Gurraachuma haa godhadhu. Eegas booda wanti isiniif hafu bakka qubee tana fi baatana irratti toqottanii barreeffama keessan istaayila isaa filattan. Kunooti istaayila barbaaddan godhuu dandeessan achi gubbaan laalaa. Istaayila barbaaddan kunooti kan amma kana gammachiisu tokko godhee biraa dabaru isin kan barbaaddan godhachuu dandeessanii jechuudha. Kunooti kanaan na gammachiisa. Ammallee bakki filannu akkanumatti oofnee kana itti aanu kanarrattis tuqee isin agarsiisu faayidaa isaa isin yaalu jira yeetiin adda addaa wanti isin agarsiisu jiru itti bantanii jechuudha. Bakka kanarratti oon godhattan kunootiin agartanii adiis godhachuu hin danda'a. Karra gala deemu kana filachuu dandeessan. Kunooti isin tole godhachuu dandeessan jechuudha. Laal rifeensa isaa itti hidhuu dandeessan akkana godhachuu dandeessan laal hir'isuu. Kunooti itti hidhuu dandeessan irraa hir'isuu dandeessan jechuudha. Amma egaa kana godhatanii tokko filattanii anamma aduma kana filadhu. Raayitiin as jirti. Raayituma tanarratti toqattanii jechuudha. Ammallee kan itti aanu tartiibuma taa'anu kanaatu itti aana. Gara faayidaa gurguddoo qabu bichaan keessaa isin agarsiisu jira malee irra guddaa zaan nu geessu waan ta'eef zaa isiniif dubbata waan ta'eef isinii keessa deemee ilaalaa jechuudha. Amma kan itti aanu kanaas haa tokko itti bantanii jechuudha. Kanaas faayidaa isaa kanaas waliin ilaalla. Kana gootan har'a isiniif ta'e filattanii jechuudha. Gabbuutanii kanaas itti hidhuu dandeessan gabbuutanii bakka kana ammaas oon godhattanii jechuudha. Ooniin godha mootiin eegartan waan inni duuba fidu kararra kanarraa jiru mootii akkasii mul'ata. Mootii eegartan
kana godhachuu dandeessan jechuudha. Jalaa gad harkisuu, achi harkisuu, as harkisuu godhuu dandeessan jechuudha. An amma ofirraa godhu isin yoo isin jee godhachuu dandeessan jechuudha. Ammallee kan ofitti aanu tartiibuma taa'anu kunooti kanaa jechuudha. Kanarratti isin tuqattan on godhattan jechuudha. Kunooti ifinsa isaa itti hidhattan jechuudha. Kunooti kunis kana qaba. Kunooti kana godhachuu dandeessan. Kana godhachuu dandeessan. Kana godhachuu dandeessan jechuudha. Kunooti amma gisee kanatti irraa jijjiirachuu dandeessan. Ammaas karra isaa iddanii kunooti karra barbaaddan godhattanii jechuudha. Kan amma keessaa kanatti tole kana akkana eega godhattanii booda raayitiin jaluma kana jirti. Raayitii irratti tuqattanii jechuudha. Gisee raayitii irratti tuqattan booda kan itti aanu ammallee kanarratti isin tuqattanii jechuudha. Kanaas on godhattan. Kunis itti hidhuudha jechuudha. Kunooti itti hidhuudha. Kunooti ifinsa isaa hidhuudha jechuudha. Irraa xiqqeessanii feene itti hidhaanu shirma gootanii jechuudha. Amma raayitii godhannaa jechuudha. Ammaas amma kan nuuf hafu baakgiraawundiidha. Baakgiraawundii waannaan kanaa jechuudha. Baakgiraawundii kunooti baakgiraawundii nas jira. Baakgiraawundii qajoo kanarratti ni tuqattanii jechuudha. Akkana on godhattan kan isiniif ta'e godhattanii jechuudha. Amma olii kan isiniif ta'e kunooti hadas isin jee isiniif beekaa jechuudha. Anis namaan garisiu jira malee. Eega akkanatti kan isiniif ta'u irra geeffattan booda baakgiraawundii amma itti godhattan kana akkanatti olsiisuu dandeessan. Akkana cufuu akkanatti saayizii itti barbaadan irratti geeffattanii jechuudha. Akkana jiraanis dabballeessuu dandeessan. Akkana irraa godhattan ka gubbaa kanaas akkanaa godhu kunooti akkanatti eega tolfattanii booda raayitiin as jirti. Raayitii teessan tuqattanii jechuudha. Gisee raayitii tuqattan booda ammallee waan itti hidhaanu nu hafe ammallee eksii kana haa tuqannu. Eksii kana irratti tuqannee gaalarii qajoo kanaan filadha. Eegas booda gaalarii xiyya keessa giseen seene booda as keessa seenatiin fotoon duraan qopheeffadhee fudhadhaa jechuudha. Kanarratti haa tuqadhu. Irraa muruun fadhu jee raayitumaan godha. Amma waan fide kana ni agartan hangaan xiqqeessu kunooti osuma qabattanii kana xiqqeessitan bakka galfachuu barbaaddan sanarra galfattanii jechuudha. Kunooti akkana fidanii kanaas likkii isaa galchitanii jechuudha. Gisee kana gootan booda ammallee itti hidhadhume garaaruma keessanii waa itti hidhadhu. Ammallee itti hidhadhu. Kunooti muruun danda'a jechuudha. Raayitiin godha. Kanallee ni xiqqeeffadha. Ammallee barreeffama itti hidhachuu barbaadda taanaan eegisuma kanarratti tuqee taayitil ka jedhu asumarra jira jechuudha. Taayitilii kanaan filadha. Kunootiin naaf dhufee jira. Eegas booda qalama filadheetuma qalamuma irratti tuqaa jechuudha. Eegas booda kan inni nuuf kennee niw taayitil ka jedhu kana dileet jalaa goota. Barreeffama itti hidhachuu barbaaddu san itti hidhattaa jechuudha. Kanal YouTube yaa jiru okkeen godhaa jechuudha. Eegas booda barreeffama kana akkanaa godhu kunooti akkanatti fidee galfadhaa jechuudha.
Gizena kana galfadhee booda barreeffama kana karra isaa filadhu ammallee nooti gurraachuma kana irratti ariifadhu deemee mallee barreeffama kana filadhu maarree buntan isin gadhisa akkanaa godhadhu deebi'ee mallee baakgiraawundii isaa filadhu jechuudha nooti adii fadhaa filadhu akkanaa godhu akkanaa godhu mallee akkanaa godhu ammallee akkanaa godhu kana wal qixxeeffattanii isteeppii isaa laaltanii wal qixxeeffattanii eegas booda gizee bakka isin feetan irra isin dhaqe booda akkana irraas gootanii kanaas laallattanii akka kajalaalleen isinitti mul'anne godhattanii jechuudha. Eegas booda raayitiin tunas jirti raayitii tanarratti toqattanii jechuudha. Ammallee wayiin noofe waan finne itti galfannuun noofe amma kanaas akkana godhee akkana isaa godhu jechuudha. Nootiin eegattan. Nootii ammallee iddoo tanaa tuqadhu gararii xiyya keessaa dhaqu akkuma harree kuntan isin geesse yeroo gararii xiyyaa kana irratti ni tuqattanii jechuudha. Asirratti tuqattan achi booda tuqattan nootii kanaa filadhu. Irraa hin muradha maaliif abbiin an irraa garsu jiru kana waan ta'eef amma ibsuudhaaf jechuudha viidiyoo akkaataa taampinalii yuutuubaa itti dalagatan ka jiru kanaaf abbii kana wanti kan irraa isin garsu jiru waan ta'eef suuraa abbii kanaaf daddee dhufe jechuudha. Kanumatti qeeffattanii raayitii tuqattanii jechuudha. Amma ati keessoo abbii kana kan fadhin godhuu danda'a akkanaan godhuu danda'a akkanaan godhuu danda'a akkanaan godhuu danda'a akkanaan godhuu danda'a jechuudha. Dia asitti galchu jechuudha. Kunooti nuuf galee jira waa hundi dhumanii jiranii jechuudha. YouTube thumbnail akkaataa tajaajila kana kanattis qabattan xiqqoo akkaataa suuraa viidiyoo YouTube irraa eenyu itti hojjetan jaa fixadhee jechuudha. Amman seef godhachuudhaaf kunooti akkuma tanarratti tuqattanii jechuun maas asirra gizee tuqattan booda kunooti seef jaa gizeen kanatti isinii fide seef oo gaalarii jettaniituma irratti tuqxanii jechuudha. Seef nu ta'ee jira jechuudha. Obboleeyyan kiyyaa laalaa footoo kana akkanatti hojjechuu dandeessanii wanti isin dhibee yoo jiraatte koomantii irratti naaf barreessitan kaniin viidiyoodhaan qabadhee isiniif dhufu ta'a. Jajjabeessaa warri maatii chaanala keenyaa ta'anii jirtan barnoota kana laayikiin sakandii tokko takka isin fudhatti laayik godhaa warri maatii keenyaaf faareedha.